oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed Chaayinaa galan. Kanaanis erga atakaaroon baha Afrikaa hammaatee booda yeroo jalqabaatiif pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin kallattiidhaan fuula dura wal ta'anii sagantaa tokko irratti argamuu isaaniitii jedhame. Gama biraatiin pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqiitii fi Hassan Sheikh Mohamud Chaayinaatti wal arguun waliin mari'atan. Biyyoonni lamaan maal mari'atanii? Abiy immoo imala isaanii ilaalchisu maal dubbatanii? Gabaasa bal'aa qindeessineerra. Oduu biraatiin pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi erga aangoo qabatanii booda yeroo jalqabaatiif arra Turkii daawwachuufi jedhame. Al-Sisi dhimma Finfinnee irratti Ankaaraa waliin ni mari'atu jedhame eegama. Abdul Fattah al-Sisi fi Erdogan maal mari'atu? Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu biraatiin pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ofii isaafuu guyyaa itti aangoo irraa darbatamu hin beeku jechuun ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa ibsan. Jaalmarroo Dirribaa barreeffama tibba kana Shimallis Abdiisaa barreessan ilaalchisuun eda deebi'ii kennan. Oduudhuma wal fakkaatuun ergamaan addaa Ameerikaa rakkoon nageenyaa Oromiyaatti hammaate karaa nagaatiin akka furamu dhiibbaa godhuuf jecha Finfinneetti imaluufi jedhame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin daandiin qilleensa Itoophiyaa maqaa haqe deebisee hin sirreessu taanaan tarkaanfii irratti fudhachuuf qophiidha jechuun mootummaan Somaalilaand daandii qilleensa Itoophiyaa akeekkachiise. Guyyaa kaleessaa Eertiraatti imaluu kan dhoorkamee fi gama kaaniin Soomaaliyaan akeekkachiisaa kan turte daandii qilleensa Itoophiyaa ammas gama Somaalilaandii akeekkachiifameera. Daandii qilleensa Itoophiyaa irratti dhiibbaan hammi kun maaliif jabaate? Gabaasa guutuu ni dhageessu. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Anolee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jannee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed arra Chaayinaa galan. Kanaanis erga atakaaroon baha Afrikaa hammaatee booda yeroo jalqabaatiif pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamudii fi pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin kallattiidhaan fuula dura ta'anii sagantaa tokko irratti argamuu isaaniitii jedhame. Bulchaan Itoophiyaa Abiy marii Chaayinaa Afrikaa irratti hirmaachuuf Chaayinaa kan galanidha. Marii Chaayinaa fi Afrikaa fulbanaa 4 hanga 6tti gaggeeffamu kanarratti hirmaachuuf gaggeessitoonni pirezidaantiiwwan biyyoota hedduu kan Afrikaa gara Chaayinaa imalaniiti jiru. Ganama arraa Chaayinaa kan galan ministeerri muummee Abiy simannaa pirezidaantiin biyyattii isaaniif taasisaniif pirezidaantii Chaayinaa galateeffatan. Bulchaan Itoophiyaa ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin dabarsaniin pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping simannaa owwaanuuf taasistaniif isin galateeffannaa jedhan. Chaayinaan deeggarsa adda hin cinne damee hedduudhaan Itoophiyaaf taasisaa jirtus kan dinqisiifatan ta'uu ministeerri muummee Abiy barreessan. Akka biyyaatti qormaatilee hedduu keessummeessinus damee qonnaa, maanufaakcharingii, indaastirii, turizimii, teeleekoominikeeshinii fi dameewwan birootiin jijjiirama hiikoo qabu galmeessineerra kan jedhan ministeerri muummee Abiy ergaa Chaayinaadharraa dabarsaniin imala guddinaa kana keessatti investimentiin Chaayinaa qooda ijoo taphachuu isaanis ibsaniitii jiru. Oduudhuma wal qabateen pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud eda wal arguun Chaayinaatti mari'atan. Marii Chaayinaa Afrikaa irratti hirmaachaa kan jiran pirezidaantiin Eertiraatii fi pirezidaantiin Soomaaliyaa wal arguun waliin mari'achuu isaanii waajjirri pirezidaantii Soomaaliyaa eda beeksiseera. Waajjirri Hassan Sheikh Mohamud akka ibsetti Hassan Sheikh Mohamudii fi Isaayyaas Afeworqii dhimmoota hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu danda'an irratti akka mari'atan ibse. Yeroo ammaa kana atakaaroon jidduu isaaniitti kan cime Itoophiyaa fi Soomaaliyaa guyyaarraa gara guyyaatti muddamni biyyoota lamaanii hammaachaa jira. Kunis erga waraanni Masrii Soomaaliyaatti bobbaafamee boodaadha. Gama kaaniin Eertiraa fi Itoophiyaan erga duudaaf garaa ta'uu jalqabanii waggaaf jiini 5 dhumeeti jira. Mootummaan Eertiraa guyyaa dhumaatiif kaleessa daandii qilleensa Itoophiyaa ofirraa mureeti jira. Mariin kaleessa galgala Hassan Sheikh Mohamudii fi Isaayyaas Afeworqii taasisanis dhimma Itoophiyaa qofa irratti akka xiyyeeffatutu amanama. Oduutti aanuun
Pirezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii erga aangoo qabatanii booda yeroo jalqabaatiif har'a Turkii daawwachuufi jedhame. Daawwannaan Abdul Fattah al-Siisii kunis erga meeshaa waraanaa qabu gama Soomaaliyaatti guurrachuu jalqabee booda kan dhaga'amedha. Daawwannaan Abdul Fattah al-Siisii kun affeerraa pirezidaantii Turkiyyee Recep Tayyip Erdoganiin akka ta'e Daareektareetiin Koominikeeshinii Turkii ibseeti jira. Akka Daareektareetiin Koominikeeshinii Turkii jedhutti walga'iin kun hariiroo biyyoota lamaanii Masrii fi Turkii bal'inaan gamaggamuu fi tarkaanfiiwwan tumsaa Masrii fi Turkii daran guddisuu danda'an irratti marii kan godhamu ta'uu dubbatan. Gama biraatiin al-Siisii fi Erdogan dhimmoota haala yeroo naannawaatii fi idil addunyaa hedduu irrattis yaada wal jijjiiranii jedhe. Daareektareetiin Koominikeeshinii Turkii keessumaa weerara Israa'el Gaazaa fi naannoo Filisxeem irratti gochaa jirtu irrattis akka mari'atan ibsameera. Daawwannaa kana waliigalteewwan adda addaa Masrii fi Turkii hariiroo isaanii cimsuu danda'an waliif mallatteessuunis akka jiraatu ni eeggama. Waliigalteewwan akka waraanaa fa'aa mallatteeffamuu hin hafu jedhameera. Akka gabaasa Ahraam Onlaayiniitti taanaan daawwannaan al-Siisiin Ankaaraatti taasisan kun erga bara 2014 pirezidaantii ta'anii booda kan jalqabaa yoo ta'u biyyoonni lamaan waggoota kurnan darbaniif hariiroon isaanii dadhabaa turte. Haa ta'u malee hariiroo isaanii deebisuudhaaf amma sochiin bal'aan jalqabee jira jedha gabaasni Ahraam Onlaayin. Ji'a hagayyaa keessa pirezidaantii al-Siisiin ministeera dhimma alaa Turkii Hakan Fidaa magaalaa Niw Alameenii keessatti simachuun haala yeroo naannichaa irratti mari'atanii ture. Itti fufee ji'a eblaa keessa immoo pirezidaantiin Erdogan ministeera dhimma alaa Masrii duraanii Saamii Shukrii Istaanbulitti simachuun daawwannaa pirezidaantii al-Siisiin Turkiitti eeggamu irratti mari'atanii ture. Gama kaaniin immoo turtii waggoota 10 oliif Erdogan gurraandhala darbee ture daawwannaa Masriitti kan taasise. Hariiroon biyyoota lamaanii akka waliigalaatti deebi'uu kan jalqabee ji'a adoolessaa bara 2023 keessa ture. Kunis yeroo jalqabaatiif biyyoonni lamaan hariiroo diippiloomaasii isaanii sadarkaa ambaasaaddaraatti ol guddisuun ture. Amma gaafii guddaan al-Siisiin ammatti maaliif gama Turkii imaluu filate kan jedhudha. Akkuma beekamu baha Afrikaatti atakaaroon guddaan hin eeggamne dhalateera. Kunis jalqaba waggaa kana Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti atakaaroon kan dhalate yoo ta'u, lammaffaa immoo atakaaroo Itoophiyaa fi Soomaaliyaa fayyadamtee jara lamaan gidduu kan seente Masrii fi Itoophiyaa gidduuttis muddamni biraa dhalateera. Waggoota 10 oliif dhimma hidha haaromsaa irratti Itoophiyaa tan jibbitu Masriin yeroo dheeraaf Itoophiyaa waraanuuf karoorsaa turuun ni beekama. Haa ta'u malee biyyattiin takka Itoophiyaa waraanuuf karaa argattee hin beektu. Akka carraa ta'ee amma Soomaaliyaa fi Itoophiyaan tasa waldiduu hordofee Masriin waliigaltee waraanaa mallatteessuun waraana qabdu gama Soomaaliyaatti as guuraa jiraachuun ni yaadatama. Kunis erga Itoophiyaan hidha haaromsaa tarbaayinoota 2 hojii jalqabsiistee bal'inaan kan dhaga'amedha. Biyyi Masrii hidhamuu Abbayyaatiin mufattee kanaanis ammoo Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhattu dilbata darbee dhaadachuun ni beekama. Biyyoota Afrikaa wayita isaan wal dhaban meeshaa waraanaa itti gurgurachuun tan beekamtu Turkiitti al-Siisii wanti amma himaleef wanti biraa eeggamu hagas mara hin jiru. Wanti eeggamu waliigaltee waraanaa mallatteessuu fi meeshaa waraanaa Erdogan irraa al-Siisiin bitachuu qofaadha. Waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture irratti ministeera muummee Abiyyitti meeshaa gurgurachaa kan ture Erdogan ergasii booda Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti muddamni dhalachuu hordofee waliigaltee waraanaa Soomaaliyaa waliinis mallatteesseera. Amma immoo Ijipti waliinis waliigalteedhuma kana mallatteessuuf akka jirutu eeggama. Oduu itti aanuun pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ofii isaatiifuu guyyaa itti aangoo irraa darbatamu hin beeku jechuun ajajaa WBO Jaalmarroo Dirribaa ibsan. Ajajaa olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa kana kan jedhan barreeffama tibba kana pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama miidiyaa hawaasaa isaaniitiin barreessan hordofeeti. Obbo Shimallis Abdiisaa tibba kana caasaa gandaa bifa haarawaan ijaarame ilaalchisuun ergaawwan jajjabaa dabarsanii turan. Ergaawwan isaanii sun ilaalchisuun waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Jaalmarroo Dirribaatiin hoogganamus eda ibsa baaseera.
waraanni bilisummaa Oromoo ibsa eda baaseen dursinee ummata keenya guutummaa Oromiyaa keessa jiruu fi ala jiruun baga booqaa birraa ittiin geessanii jedhe WBO'n. Irreechi as deemaa jiru irreecha milkii isiniif haa ta'u kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo barri 2017 bara itti injifannoon keenya gulantaa itti aanutti cehee bilisummaa nagaa fi qananii ummata keenya itti mirkaneessinu nuuf haa ta'u jechuun ibsa baase. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa isaa kanaan irreechaa fi bara haarawaa akkasumas ammoo caasaa gandaa haarawaa mootummaa naannoo Oromiyaa ijaare darbee ammoo qoosaalee karaa Shimallis Abdiisaa irratti akka xiyyeeffate kaaseera. Inni jalqabaa qoosaa bilxiginnaa jechuun kan eegale waraanni bilisummaa Oromoo bilxiginnaan gaaffii ofiin of bulchuutii fi qabeenya ofii irratti abbaa ta'uu Oromoo deebisee rakkoo Itoophiyaa furuutti cehee akka jiru himaa jira jedhe. WBO'n qoosaa kanaaf deebi'ii yoo kennu himata gaaffii Oromoo fi rakkinoota gaaffii kana duuba jiran bifa kanaan arra rakkooleen kun akka hin jirretti haaluu kanaaf deebi'ii kennuun nama qaaneessaa jedhe. Jiruu fi jireenya ummanni Oromoo keessa jiru namni guyyaa tokko qofa qotee bulaa keenya waliin oole ni hubata kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Kun ammoo deebi'illee kennuuf nama rakkisaa jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Kunis ammoo rakkoo ummanni keessa jiruu fi qoosaa mootummaa naannoo Oromiyaa akka wal dhiitu ibsuu barbaadeeti. Qabatamaadhaan haalli siyaasaa nageenyaa fi diinagdee Oromoo homaa yeroo hin jijjiiramnetti inumaayyuu duubatti wayita deebi'etti gaaffiin ofiin of bulchuu Oromoo deebi'ee jechuun gaaffiin Oromoo OPDO aangootti kaasuu qofa ture akka jechuuti jedhe WBO'n. Gaaffiin Oromoo deebi'ee hin jiru kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo yoo ta'es OPDO aangoo itti kenneeraa jedha. Hundeen gaaffii saba keenyaa inni tokko hiree isaa bilisa ta'ee murteeffachuu, hoogganaa isaa filannoo bilisaatiin baasuu, gaafa amantaa irraa dhabe immoo buusuu, kana gochuufis ammoo sirni isa dandeessisu kan fedhii fi faayidaa isaan wirtuu godhate ijaaruudha jechuun ibsee waraanni bilisummaa Oromoo. Arra hoogganaa dadhabaa gaaffiin hiree murteeffannaa Oromoo akka ajandaa hin taane dhiibaa tureetu gaaffii ofiin of bulchuu Oromoo deebiseen kan Itoophiyaatti cehee nuun jechaa jira jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Namoota adda bilisummaa Oromoo ABO bittinsan kan Koongiresii Federaalawaa Oromoo diiguudhaaf Hacaaluu Hundeessaa galaafatan namoota faayidaa Oromootiif amanaman kanneen akka Battee Urgeessaa harka duubatti hidhanii rashanantu gaaffii ofiin of bulchuu Oromoo deebisee fixeen kan biraatti cehee nuun jedhee qoosaa jira jechuun qoosaalee Jaalle Shimallis Abdiisaatiif deebisaa kenna waraanni bilisummaa Oromoo. Ofiin of bulchuu waliin kan wal qabatu dhimmi biraa caasaa gandaa diriirsuu ilaalchisee barreeffama Shimallis Abdiisaatiin tibba kana dhiyaateedha kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Sirni federaalizimii hojiitti hiikamaa akka jiru gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhaadatameera jedhe. Bara 1990 booda sirni federaalizimii fakkaatu tokko diriiruu jalqabuun ifa kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo amma sunuu diigamaa jira jedheera. Hoogganumti hin filamne aangoo uummata irraa argatee hin qabnee fi karaa kamiinuu fedhii fi faayidaa uummataatiin hin sochoone kunumtuu sirna federaalawaa heeraan ijaarameen bilisa ta'ee magaalota Oromiyaa bulchaa hin jiru kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan baadiyyaa WBO'dhaaf erga dhiisee bubbuleeraa jedheera. Dura ta'aa paartii bilxiginnaatu yoo barbaade nama barbaade muudaa yoo jibbe achi kaasaa jedhe. Abbaa biyyummaa yookaan ammoo sovereignty Oromiyaa heeraan ijaaramte sun qabatamaan hafaa ta'eera kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Shimallis Abdiisaa ofii isaayyuu guyyaa itti aangoo irraa darbatamu hin beeku jedheera. Caasaan Oromiyaa madaalli kamiinuu of danda'ee dhaabbatee hin jiru jedheera. Akka durii sana Oromiyaan baajeta isaa keessaa wayyaba ammayyuu mootummaa federaalaa irraa eegaa jedheera. Galii ofii sassaabuuf seeraanis qabatamaanis hundee qaraxaa yookaan ammoo taaksii bees ga'aa hin qabu jechuun ibse waraanni bilisummaa Oromoo. Siyaasni diinagdeenis hirkattuudha kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoo. Bara addawaa'ii wanti fakkeeffamuuf yaalamaa ture sun amma garuu guutummaatti obba'ee faca'eeraa jedhe. Sirni federaalizimii deemsa tirannaa jalqabee ture kan jedhe WBO'n amma qananii yookaan ammoo luxury ta'eeraa jechuun ibse. Kana kan jennu sirni bara addawaa'ii yoo deebi'e jijjiiramni hiika qabu ni dhufaa otoo hin taane kallattii yookaan ammoo tirendi irra deemaa dhufne agarsiisuuf qofaa jedheeti jira. Oduu biraatiin
daandiin qilleensa Itiyoophiyaa maqaa haqe deebisee hin sirreessu taanaan tarkaanfii irratti fudhachuuf qophiidha jechuun mootummaan Somaaliilaand daandii qilleensa Itiyoophiyaa akeekkachiise. Torbaanuma lamaan akka arraa akeekkachiisa mootummaa Soomaaliyaatiin maqaa Somaaliilaand jedhu kan haqe daandiin qilleensa Itiyoophiyaa amma immoo Somaaliilaandis maqicha hin deebiftu taanaan wal hin dhiisnu jechuun ibsa baaftetti. Akka biyya walabaatti kan of waamtuu fi Soomaaliyaan immoo naannoo kootii jettee kan falmitu Somaaliilaand daandiin qilleensa Itiyoophiyaatii fi Filaay Dubaay magaalota Hargeysaatii fi Barbaraatti wayita imalan maqaa Somaaliilaand jedhuun akka imalan akeekkachiiftetti. Daandiileen lamaan kun torbaan 3 keessatti yoo maqaa kana deebisanii hin sirreessine tarkaanfii jabaan isinirratti fudhadhaa jettetti Somaaliilaand ibsa isheetiin. Torbaan lamaan akka arraa ture daandiin qilleensa Itiyoophiyaa maqaa Somaaliilaand jedhu maarsariitii isaanii irraa akka haquu fi Soomaaliyaa kan jedhutti akka jijjiiru kan akeekkachiifame. Kunis mootummaan Soomaaliyaa yeroo sunitti akeekkachiisa laateen daandiin qilleensa Itiyoophiyaa birmadummaa kootitti waan bu'u waan hojjechaa jiruuf guyyoota 3 keessatti maqaa Somaaliilaand jedhu kana yoo hin balleessine akkanatti hin dhufneen taasisaa jedhee ture. Civil Aviation Somalia daandiin qilleensa Itiyoophiyaatis ajaja mootummaa Soomaaliyaa fudhachuun maqaa Somaaliilaand jedhu maarsariitii isaarraa haquun maqaa Hargeysaa qofa jedhu fayyadame. Daandiiwwan qilleensaa lamaan kun qajeelfama mootummaa Soomaaliyaa fudhachuun maqaa Somaaliilaand jedhu balleessuu isaaniitiif aangawoonni Somaaliilaand akka mufatanis xaliyaa jimmata darbee Civil Aviation Somaaliilaand barreesse ni ibsa. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa guddichi addunyaa tanaa baha Afrikaatti makaraa arguu itti fufeera. Daandiin qilleensa Itiyoophiyaa kun takka ijoollee ganda keessaa viidiyoo waraabdee doorsistuun maqaan baduu kaan immoo biyyoonni akka Eertiraa maallaqa isaa saammachuun daandicha akka Asmaraa hin deemne ofirraa dhoorkuun dabalataan immoo Somaaliilaandii fi Soomaaliyaan yoo maqaa koo hin fayyadamne ofirraa si dhoorkinaa jechuun daandii qilleensa Itiyoophiyaa guddicha Afrikaa kanatti roorrisuu itti fufaniiru.